Piroofeesar Gabbisaa Ajjataa bara 1950tti Oromiyaa ganda baadiyyaa magaalaa Lonkomiitti dhiyaatti argamtutti dhalate. Ijoollummaa isaatti maatii isaa waliin mana baadiyyaa kan dhoqqee fi citaa irraa ijaarame keessatti guddate. Manni barumsaa dhiyeenyarra waan hin jirreef torbee guutuu kiiloomeetira 15 miilaan deemee barataa ture. Wixataa hanga jimaataa erga barateen booda jimaata galgala immoo gara manaatti deebi'ee sanbataa fi dilbata maatii isaa hojii gargaaraa ture. Piroofeesar Gabbisaan booda mana barumsaa qonnaa teeknikaa Jimmaa fi kolleejjii Haramaayaa keessatti barate. Bara 1974tti Yuunivarsiitii Parduu kan Indiyaatti argamutti saayinsii hidda sanyii qoratu yookaan Plant Breeding and Geneticsdhaan digirii fi PhD isaa hordofuuf gara Ameerikaa deeme. Qorannoo isaa keessatti xiyyeeffannoon guddaa isaa bisingaa ture. Bisingaan midhaan bu'uuraa kan Afrikaa Sabsaaraa guutuu keessatti maxinoo marqaa fi dhugaatii adda addaatti qopheessanidha. Piroofeesar Gabbisaanis Sudaan keessatti dhaabbata qorannoo midhaan naannoo gogaa addunyaa yookaan ICAR-ISAT kan bu'aa malee hojjetuuf akkasumas akka barsiisaa Yuunivarsiitii Parduutti tajaajiluun bu'aawwan gurguddoo hedduu galmeesse. Bara 1980 keessa Afrikaa keessatti yeroo jalqabaaf sanyii bisingaa wal makaa yookaan diqaalumaa oomisha guddaa kennuu fi bona dandamatu argate. Bara 1990 keessa immoo bisingaa raammoo biqiltuu Striigaa jedhamuun miidhamurraa of eeguu danda'u haaraa argate. Piroofeesar Gabbisaan bara 2009tti qorannoon isaa kan wabii nyaata namoota miliyoona dhibbootaa Afrikaa Sabsaaraa keessatti jiraataniif fooyyessa jedhamuun badhaasa nyaataa addunyaa kan akka badhaasa Noobeelii nyaataa fi qonnaatti ilaalamu badhaafame. Badhaasa akkanaa addunyaa irratti namoota muraasa qofatu qaba. Saayintistiin kun dhaabbilee idil addunyaa fi kan mootummaa Ameerikaa hedduu dabalatee USAID fa'aaf gorsaa ta'uun tajaajileera. Bara 2011tti pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obamaan booddee guddina nyaataa fi qonnaa addunyaa irratti akka tajaajilu isa muude. Walumaa galatti looreetii saayintistii fi piroofeesarri guddaan addunyaa keenyaa kun hojiiwwan isaatiin badhaasota hedduu walitti qabateera. Isaan keessaa muraasni bara 2009 World Food Prize yookaan badhaasa nyaata addunyaa, badhaasa guddaa addunyaa kan akka badhaasa Noobeelii kan nyaataa jedhamee beekamu sababa qorannoo bisingaa isaan namoota hedduu beelarraa baraareef badhaafame. Baruma kana badhaasa MacArthur Fellowship Genus Grant jedhamu kan namoota sammuu addaa qabaniif kennamu qorannoo fi yaada kalaqaa isaarraa kan ka'e badhaafameera. Badhaasota yuunivarsiitii fi dhaabbilee addunyaa biroo yuunivarsiitii Parduu irraa kabaja olaanaa dhaabbilee qonnaa fi saayinsii addunyaa irraa beekamtii hedduu argateera. Yeroo ammaa kana Piroofeesar Gabbisaa Ajjataa yuunivarsiitii Parduu keessatti akka piroofeesara beekamaa qonnaa biqiltootaa filachuu fi saayintistii hiddaa sanyii akkasumas qonna idil addunyaa ta'ee tajaajilaa jira. Qorannoo bisingaa isaatti fufuun hojjechaa akkasumas qonnaan bultoota Afrikaa kuma dhibbootatti lakkaa'amanitti sanyii bisingaa raabsuu irratti argama. Daayirektera sagantaa qonnaa fi qorannoo muraasaa yookaan Internal Director Roles ta'es dalagaa jira. Dilbata darbe amajjii 17 bara 2018 magaalaa Lonkomiitti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa qarshii miliyoona 60 ijaarame maqaa armee Piroofeesar Gabbisaa Ajjataa mootuu ayyaanootiin moggaafame tajaajilaaf banaa ta'eera. Kun gidduu baayogiraafiidha.